Keeyoon 2 subscribe godha. Keeyoon 2 Keeyoon 2. Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggartaatiin ajjeesaa yookaan waraanni marru jechuudha. Yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurkatti fixaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nagu akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguban keessa kee. Artist Umar Suleemaan baay'een jaaladha. Waggaa 15 har'a fayyaalessa namaati beektaa. Waan ittiin fakkaanne fuulduratti bahee kan aartiidhaan qeequ jechuudha. Yeroo sanatti kunnootiin kunoo taateen miidhee sirbaa ture sun sirbisaa sun maalirratti akka inni sirbe eenyu akka inni qeeqe walleessaa sanarraa nu banna beektaa. Dhaabbachuu qaba uummata keenya irraa. Uummata keenya nu harkatti hin fixinaa. Sodaanni miti kan manatti teenyu. Daninnatiin wayyaanee otoo faana nu dhooftee nu faana deemtu biyya 21 irra naanna'eetan biyya tokkittitti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiinan biyyatti deebi'e. Gantummaa miti kun. Silaa orma irraa otoo dhalanne nu faarsanii hin fixanne beektaa. Kasayyoon jedhee of faarsuuf. Sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Maalis amma Amaarri ol kaatee Jawaar Mahammad kana isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kana iyyuu Yamaniidha jettee miti inni rakkoon qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa imaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene. Dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaafaan isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin. Namoota isaan kadhatee galche kana hunda maan mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'atin. Waan inni godheef isatu beeka. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii. Abaa'oon umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa Abaa'ootiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Laga keessatti Oromoon dhumaa jira. Isaa miti. Jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkeerraa kaasee qeetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bar OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qalchiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte hedduudha bar sajjeesisuudhaaf hin dadhabde malee lakkoofsaan jiru achi keessa har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bar dhaabaa miti jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo hordofee achi gala. Erga galaniin booda isaanuu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bar jedhanii dhaqanii itti kadhatanii galiitti qabsaan karaa nagaati. Wajjin qabsoof dantaa uummata keenya wajjin eegsis waliin jedhanii walii galanii dhufan. Ergas ga'aniin booda isa gaallakatti sanii ittiin doorsisu isa galchan immoo karaa bahuu dhorkanii maaloo godhuun sharrii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee. Yeroo kanatti siditti immoo anumti ishii yartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaangistar. Anumti ishii yartuun gabaabduun kun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti. Carraa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaarte Oromoo qalaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana ficcisiisu
jidduutti uummata Oromoo fixuu kana dhaabsisuu dadhabani miti. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Kasayyoon jedhe hin sobdi. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo hin gaaga'amin, hin beelayin, hin du'in, qeerraan godaaniin jetteetu gad of cabsitee dhugaa kee qabattee walii abboomamta. Kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. By the way, ji'a jaan booda waa lamatu jira. Dhugumatti personaali ani naman filannoon haqaa hin jiraa hin jiruu sin jedhu jejjannoo sanarra hin jiru nama keessa kiyyatti. Korojoon hinatamu I am not sure. Sure miti. Kan qalbiin kiyya sodaattu qawweedhaan walitti yaa'uunsaan oolummanni kun. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatan kun warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baran kun ammallee maanguddoonni aangoo gadhiisanii Maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaataa. Warra waggaa 17 bara dargii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma. Dhugumatti. Humna Oromoo difendi godhu qabu. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti walii ijaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qaba ture. Maal godhama? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargarii bara. Kan keessa kiyya nagu bukkan ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargar. Adaamaa keessatti waan ta'e argiteettate. Okay? Kanaaf akkuma sayyoon jedhe gadi baanee profeshinii keenya waa jechuun egaa yoo namni nuu himuu baatee waan callisneef ka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu warra bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bare. Innuu onnee horateeraa bare. Akkamitti onnee sana dhabna? Na amani marga. Na amani. Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyatti himu. Lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan lakki istiraateejii fi Hacaaluu malee kun dhugaa mitee dheetan ofitti hima. Ofitti muufani. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mu'anii Abiyyi yoo lammaadhaaf hin mu'amin lammaan Abiyyiif yoo hin mu'amin namni ganda malee dhalate hin jiru. Namni naannoo malee dhalate hin jiru. Namni balbala malee dhalate hin jiru. Namni gosa malee dhalate hin jiru. Oromoon gosatti galti. Oromoon gandatti galti. Oromoon naannootti galti. Gaaf sana gabaabaa wal dhoowwita gaama. Calqaba Wallagga keessatti
kan Oromoon du'e Oromoo harkatti amma jalluuf meettaa qaqqabeera. Trust me. Gaaf sana roorroo walirraa dhoowwuudhaaf hundushii gaangistara ijaarratti walitti namni ta'a jechuudha. Dantaa Oromoodhaaf yaaduun kana nan dhabe. Interviidhuma amma nu gootirraa ka'anii sayyoorraa ka'e aboo namni Zarihuun Wadaajotti dubbatu hamilee qabuyyuu yeroo kanatti barna dinqaa bara. Maaltu ta'e beektaa Ambootti? Warra dabballee wayyaanee taate oppiidiyoon ergattu Amboo keessatti yoo ilmaan baqattee waddeessatti yookaan ilfatatti galte abbaaf haadha reebsisaa bayetu har'a nabaa'oo shaneeti jedhetu daba baasaan ta'e. Gantuu siin jedhaa bara. Ijoollee waggaa 8 fi waggaa 10 qaallittii keessatti gubachaa baatetu har'a diina inni goota. Waan akkasii faasii qunnama. Sookee rakkoon qabuun inni rakkoon fiduun. Daandii wal dhoowwuun kun bar salphaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maali? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche sakaanis alaa galche. Fedhii uummata isaan 4 kiilootti galcheef isaan biyyatti deebise kana kuni jechuun maal seete beekta? Warri 4 kiiloo galan kun yookaan warra jijjiirama kana keessatti viidiyoo keessaa baanii adda durummaadhaan qabsaan kun anaaf warra Taaddasaa Birruuti. Dirqama du'uun qaban isaan faarsuudhaaf. Lammaa Magarsaan ajjeefamuu qaba. TPLF ajjeesuu ni qabdi. Abiyyi Shimallis Taakkalee Uumaa kan ajjeesuu ni qabdi. Nuti isaanis isaan faarsuudhaaf. Baay'ee yaani yeroo artistoota Oromoo walitti qaban sana Lammaaf Abiyyi yaadattu taanaan kun ejjannoo kooti. Silaa jechuun qabsoo isaan gaggeessan sanatti sarpiraayiziin ta'e maaliif oppiidiyoo keessaa namni bayeetuma Digiree fuuldura TPLF fuuldura dhaabbatee sabbaa keetii jedha kan jedhu yaadeeyyuu hin beeku beektaa. Ayyeenani bakka andineechaa ture. Gadi bayee noo jedhe lamma. Har'uma gadi bayee lammaan otoo Oromoo gane yookaan gandatti galee namni kireediitii isaa dhoowwu hin jiru. Omaa fiduu hin dandeessu. Gootummaan innaa sana raawwate dhaloota 2, 3, 4 ka'a. Jaalleewwan isaa dabalatee jechuudha. Siigalee silaa nama lubbuudhaan jiru faarsuun sodaadha malee hin jedheen. Silaa sinan faarsan jedhe. Nuti Waaqoo Guutuu fa'aa Taaddasaa Birruu fa'aa kan jennu waan gaarii yeroo lubbuudhaan jiran raawwatan sana hojjetan sana deebisanii hin balleessan waan ta'eef isaan faarsinaa. Lubbuudhaan jirtu taana nama lubbuudhaan jiru nan shakkan jedhe maaliif jennaan waan boru ta'uun beekamu. Argiteettaa mitiiree Bahar Daaritti Dr. Abiyyi kan akka taabotaatti ba'anii warra deemaa turan kanatu Dr. Abiyyi akkas gochaa jira. Oromoo dabalatee jechuudha. Ammas dabalee naasa. Ani bargaafan qubatti qabe Lammaa fi Abiyyi nurraa dhoowwaa yookaan qeerrottanii yagaafan jedhe bar saree gurraacha natti qalaniin. Warra saree gurraacha natti qalaa bayeetu sanatu amma jarakkaan taane gochaa jira. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana ebelu sana ebelu gantuudha ebelu hattuudha ebelu maaloodha ebelu bitamtuudha waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf in danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu inumaayyuu bar Oromoon du'uun qabu ture bar Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo ittimtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kun har'a warri siyaasa ooftu kuni ispeeshaalii sirbituu kana ergachuu barbaadde beektaa.
ergachuu barbaada yoo ati didde gantuudha barbaachisaa taanaan akkuma kunoo kaardii moobaayilii suuqiidha sitti gurguranii oromummaa kan faaqanii sirraa gatu beekta guuttatanii artistiin tokko irratti olola oofama taanaan didaadha jechuudhaan dhaabni kamiiyyuu inni biyya bulchus mee gaaf tokko yookaan si faana antineedheet nu faana jira bareedheet odeessa harka lafa jalaan biyya bulchu baala akka ishiin hin dubbanne hundumaa gooneerraa fi ishiin kana booda hin dubbattu jedhee taasaa harka lafa jalaan inni mormummoo moo ajaaluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeettee inni moo qabsaadha iddoo kanatti bakkaanne itti godhate ni dheeratuuf dhedheeressa betta inni biyya bulchus immoo kan olola kan undergroundii oofu oromoo bakka of buuseet of laalalaa inni mormus immoo oromoodhaaf qabsaa dhugaa oromoodhaaf qabsaa jidduutti immoo caaluun barbaadu yookaan margaan barbaadu ammuma kana margaan gaazuudhaan inni maqaa ishii oromoodha malee miti ni dabar oromoo miti siin jedhu akka waan oromoodhaaf yaade warra ajjeesee oromoo keessa nama hir'ise wayyaa bar nama dhaabbiidhaan Dooktar Abiyyi kana waan inni godhu jaalachuu dhiisuu dandeessa deeggaruu dhiisuu dandeessa mirga keeti suuraa Haayila Sillaaseef Minilik maabeeta mangistii keessa kaa'e na dabbaruu danda'a mirga kooti itti namanne Abiyyi Oromoo miti jechuun garuu inni an Oromoodha utuma jedhuu bar an Oromoodha jedhee otoo himatu inni Oromoo miti yoo jetteeni lakkoofsa Oromoo miiliyoona 50 keessa nama tokko hir'iste jechuudha akkamitti ati Oromoof qabsaa'aa taatari nama kana lakkate Oromoo taate sirraan eegamu wanti kun bar nama dallansiisa maalirraa kaatee kana gooteetta wanti sarraa eegamus ani barri jara kana nas kaa'e istiraateejiidhaaf ta'uu danda'a waan innis otoo sitti himin kana gochuun qabu ana otoo natti himin kana gochuun qabdu na dabbareera silaawan sin abdadha maa kana goote mi natti himi waan mana fayyadu natti jettee isa gaafattee yoo inni ignoorsi godhellee dhimmati oromummaa irraa fudhattuuf maali kanaaf keessattuu dhaabbileen Oromoo itti gaafatamummaa qabu Oromoo qoqqooduu keessatti qooda olaanaa warri qabdu dhaaba Oromoo keessa warra hooggantoota ela abaa'oome dabballeen tokko too dhufee waa'ee akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo natti himeen Amboo Jibaatiin Meeccaa fuulduratti sa'aatii 2 waraabame televizyiniin Itoophiyaa poolisiin pirogiraamii keessatti waraanni maaloo ta'ee leenjisanii ba'anii ijoollee bar amma mana geggeenya abaa'oon utoo nu leenjisaa inni leenjiidhaaf nu fudhatu bar waggaa 16 waggaa 17 minaamin nurra jiru qaamni nafti achumatti nu guddifata malee qeetti televizyinii Itoophiyaatiin olola ooftee karjallee Amboo seenni gaajaa dhugnee baan okay eenyu tennaa sana nurratti qaxaqataa ture karjallee keessatti Tigiree faana nu tumsiisee nu galchaa ture hin beekamu hardhallee sanum kanaaf abaa'oo kana beektaa maqaa abaa'ootiin nagaduufi maqaa abaa'ootiin hojii kashan abaa'oo kana mee nadhii gammadaatti itti dhabamee bar laggasaa wagiitti itti du'ee bar laggasaa wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutii ji'a jaame meeqa galaan bara maqaa laggasaa wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasni irra bar itti amanneeti goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti erganoo dheengadda nu reebsisaa baateetu warra maqaa abaa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqoodde beekta kanaaf maqaa opiidiyoo kanaanis opiidiyoo ODP something kanaanis warra ummata kana qoqqooddee qircaa godhachuu barbaaddu kun ummata kanarraa dhaabbachuu qabdi tuffiirraa ka'a kun kanaaf dhibee guddaan kan jiru ormatti dabarsanii ammas carraa Oromoo kana kennan kun warra biyya bulchan
warra dhaaba mormituu hoogganan hundi isaanii walii mu'amanii ummata kana luucceessuu qabu taanaan hin qabu malee by the way akkuma isaanuu jedhan luucceessanis luucceessuu baatanis qoqqoodanis qoqqooduu baatanis hundumtuu gaangistara mataa ijaarrate biyyattiin kun akka biyyan taane godha malee kumaan eenyuyyuu akkasitti dhiigni eenyuyyuu dhangala'ee nafu jechuudha walirratti qoosuun hin danda'amu. Ani uummata Oromoo fan dhaama. Haalli amma jiru kun haala jaallattee otoo hin ta'in dirqama hidheera namni naannoo malee dhalate balbala malee ganda malee dhalate hin jiru siin jedheera miti. Jidduutti kan dhumaa jiru uummata keenya. Dhumaatii uummata keenyaaf immoo yeroo kanatti ispeeshaalii waggaa tokko kana keessatti kan kumannu namuun keenya abbaan barbaade yaadaan gargar ta'uu danda'a garuu lubbuu Oromoo irratti miti. Dhugaa sitti himuudhaaf yeroo ammaan kana salphaadhuma ta'eera. Wallagga keessatti itti gaafatamaa maaloo teeleen ajjeefame. Easy. Maaloon du'e. Akkasitti ajjeefame. Du'uusaa miti. Oromoo ta'uusaa na rifachiisa beektaa. Eenyutu ajjeese? Ifan bahu wanti beekamu jiru. Okay. Gujiif Booran Wallagga lixa baha keessatti qaamni hidhatee jooruu qaama lama siin jedhe. Qaamni lamaanuu kan hidhate kun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kun immoo waraana mootummaati. Jidduutti Oromoo ajjeesaa jiru. Inni waraana ajajus Oromoodha. Inni du'us Oromoodha. Inni laga jirus Oromoodha. Akka jedhamutti egaa. Bu'aan isaa garuu diinummaadha. Oromoo ajjeesuun diinummaadha. Yoo diina Oromoo taate malee Oromoo ajjeesuu hin dandeessu karaa jabaatte. Okay. Silaa waraana biyyattii kana kan ajaju Oromoodha. Ati waraana marroo jala jiru kana deeggarta jedhee ajjeesuu maaltu fedhe Oromoodhaaf yaada. Abbummaa fudhatee waraana ajaja taana. Ani immoo waraana bilisummaa Oromooti jedhee ati Abiyyi deeggarta jedhee Oromoo ajjeesuu maaltu fedhe. Waraana isa hidhatee lolee edda mu'ee yaangoo qabateen booda dabballee mootummaa kanaa ta'e yookaan ergamtuu Abiyyi ta'e isa sarakkisaa ture. Erga aangoo qabateen booda na dabu silaa Oromoodha yookaan Maqaleetti hin baqatu yookaan Baahir Daaritti hin baqatu hin argata Wallaggum keessatti maa ajjeesa akka jedhamutti yoo kun ta'uu baate hojii dameeti kaate. Okay? Naanna'ee inni laga jirus dheebodhee beela'ee dantaan saba kiyyaa galma hin geenye galma ga'uufan carraaqa yoo jedhe ati gantuu dhaqee irra deemee maatii namaa ajjeesee Oromoo amma kanan deemu. Maaliif Oromoon inni du'u? Obboleessa qaba. Obboleettii qaba. Wasiila qaba, eessuma qaba, gosa qaba, balbala qaba. Isa faana naraaramtu jechuudha. Mootummaan kunis barsiisuudhaaf adabuudhaaf fedhee waraanni isaa Wallagga keessatti abaa'oo shaneedhaaf bishaan kennite jedhee kan ajjeesu yoo ta'e filannootti of dhiyeessuun yoo korojoo hatuudhaaf yoo ta'e humnaan yoo mo'uudhaaf yoo ta'e malee na filata jedheen dorgomas jedhee yaadu. Uummata keenya jidduutti isaa walaa afuufan barrakkoon qabu chiggireen walaa gobanin homtuu naman dhoobu. Oromoon ajjeesiinaa bakka Oromoon hin du'in. Hinde Wallaggi Barbara Geetaachoo Asaffaa fi Abbaa Tsaayyeen jiru san gatiin kaffalle dhukkeetirraa ka'aa jira bare. Gujii keessattis akkasi Boorana keessattis akkasi ol sigaa dhufaa jira. Kuni Oromoo diiga malee Oromoo hin ijaaru. Maaliif namni maatiin irraa du'e kun qaama lachuurratti haaloo qabata waan godhuun beeku yoo garaa kutate bar namni tokko ispeeshaalii yeroo kanatti eenyutu nama hordofee qabaa ajjeesaan ol tolii gaddeemtee waan guddaa miti bar
Namni daandii sitti agarsiisu yoo barbaadde humnaan natti agarsiiseetta. Humnaan naa laadhu jetta. Namni dhaqee si himate hin jiru. Yoo si himates namni dhufee si hordofee si qabu hin jiru. Yeroon kennataadha bara. Kanaafuu abbumtare dhiira isaa fi dabooroo isaa gargar baasu yeroo hin dadhabne kanaaf beekta. Beekaasaafis wallaalaafis yeroo adda baasuu dadhabne kanatu carraa kana uume. Oromoon immoo egereensa fagooyyuu miti. Ji'a ja'an booda moo filannoodhaaf ji'a ja'an moo ji'a 5 akkasuma. Amma sanaatti abbaan nama jeeses tarii beekamuu dhiisuu danda'a. Lubbuun namaas lubbuun Oromoo kun izi taatetti dur wayyaanee namborratti nama lamannaa ajjeestu. Buqqa'ee Oromoon akkasitti waraana ishii qabattee baqatti har'a abbaas jeesus hin beektu. Yoo ati of eegdee akka malee of eegdee yookaan ijaarrattee of jala tini roorroo ofirraa dhoowwite malee. Okay? Abbaa mataa isaa yaabbachuudha barbaaddu sadda baaftee hin beektu. Bakka jirutti of ijaaruu qaba. Bakka jirutti filannoodhaaf qofa miti. Roorroo karaa gama hundaan dhuftuuf jechuudha. Alagaarraas roorroo dhuftu. Abbaa irree Oromoo keessaa baheetti dhufuufis jaalatus jibbus maa akka hiriyaatti hin taane wal ijaaree of eeguu qaba. Hunduu of eeguu qaba qe'ee ofiitti, naannoo ofiitti, ganda ofiitti, balbala ofiitti of eeggachuu qaba. Maaliif jennaan warra asumee kana warra as dhiyoo kana beektaa? Warra sanyii ishee as dhiyoo kana jettee nama naannoo keenya warra asumee warra as dhiyoo kana warra dheengaddaa dammaqxe kun erga jijjiiramni kun dhufeen booda dhiirummaan mataa ba'e kun sin ilaallattu beektaa? Sin ilaallattu dubartiin jettu dhiiran jettu tinaqxee deemte. Ati Oromoodhaa bakka namni maaluu nan godhu jettee of dagattee jiraatta kanuma omaayyuu barnaanneeffatte warra hin beekne amma fakkeenya ispeeshaalii zaruu waan ta'e naasofsiisaa ture ganama kanannaa wal argine. Warra as dhiyoo kana warra asumee kana tabarnama akka zaruu wadaajoo kana qeequu barbaada beektaa? Waan zaruu wadaajoon Oromoodhaaf godhee miti. Ergaa zaruu wadaajoon dabarsaa ture kan quban qabaatintu har'a maqaa adda bilisummaa Oromootiin yookaan maqaa qabsaa Oromootiin jaarsa kana daandii dhoowwite beektaa? Kanaaf baalagee akkasii addaggee akkasii kan ofirraa dhoowwuudhaaf uummanni keenya jalqaba bakka jirutti of ijaaruu qabu. Isa kaan Ormi akkatti ishiin foolattu kana namuu quba qaba namuu hin beeka. Ishiis immoo ofirraa dhoowwachuudhaaf qe'ee ofiitti abbaa taatee bayyanattee waaquma Oromoo irratti ammas deebitee roorrisuudhaaf barbaaddu kanas ishiin lagan jirtu magaala jirti. Ollaa ofiittis ishii ofirraa ittisuudhaaf ishii ofirraa eeggachuudhaafis ijaaramuu qaba. Profeesar Mararaa Guddinaan yeroo baay'ee durirraa kaasee wanti isaan jedhan tokkotu nama rarrabeetta. Ijaaramuu. Dhaabbileen Oromoo wal kadhatanii wal galchan malee tajjabaa gaali. Tarii wallaalummaa koorraa ka'ee ta'uu danda'a kana naasawu akkasitti. Mee Oromoo akka Oromootti dhaaba ijaaree natti himame. Dhaabni tokko Oromoo akka Oromootti nama ijaare ilaala. Galaanaan na faana jira jedhee faana footoo ka'ee harka lafa jalaan olola oofee galaanaa jibbisiisuu malee. Aboo ati gaafa Abiyyi harka qabattu barri gurbattiin kun ODPdha siin jedha warrumti dhaaba harka wal cabbatee gale. Gaafa yookaan Jaaldaawud Ibsaa yookaan Jawaar Mahammad dhaqxee harka qabatte bar warri biyya bulchan bar gurbattiin sur Jawaar faana oolti siin jedhu bar. Wanna miidiyaa irratti naasaamne hedduutu jira. Kanaaf uummanni Oromoo roorroo gama hundaan ofirra itti dhufu kanaaf of ijaaree ofirraa dhorkee dhaabbilee Oromoos akkasii sheeppii ishii qabattu kan gochuu danda'u Oromoon alamtuu hin jiru. Ormi keessa sesseenteetti amma taphachaa jirti.
maallaqa qabdus dhangalaaste. Actually otoo ummanni Tigraay amma TPLF irraa maa itti sabetta. TPLF ummanni Tigraay haabee la'uu isaa dheebotus dhaabni isaanii cibaan TPLF beetta. Bara rakkoo sanatti ummata isaanii kwantaayiz godhanii gaaratti ol yaasanii isaanii asin gaaniiru. Erga aangoo qabataniin booda foon dadhabaadhaan tiire saba isaanii amma ta'e intinii godhanii filatanii haa godhan illee malee TPLF dabarsanii kennu jechuun saayikooloojii ummata Tigraay dabarsanii kennu jechuudha jedhanii tamanu malee dantaa addaa argatanii yookaan hundi isaanii sooroma kan randarra foqoqaa ooltu hedduudha beektaa hiyyummaa keessatti gadadoo keessatti jechuudha. Dhaabni keenya jabaan kana jedhanii waan yaadaniin Oromoon kana rakkate beektaa. Maqaa malee gadi fagaatee dhaabbatee dhabe. Akkamitti yoonaan jette OPDO yoo geegte dabballeen shammuma yaateetti bukkee sirraa kaase. Abaaboo yoo geegte abaaboo kanatti keektu bar waan jaalattuuf baay'isee. Fakkeessuu kana nama fakkeessuu kanatu bakka qaba beektaa yeroo baay'ee. Alaqlaaqii kana kun hojiraa mitiire warra sobdeefa fakkeessuuf dhedheeressitu kun bakka hundatti bakka qabdi ante kabaja guddaa qabdi. Yeroodhaaf malee waamni. Namni dhugaa dubbatu dhaabni cimaan otoo jiraatee nama dhugaa dubbatu kan ofitti qaba. Kanaaf uummanni keenya bakka jiru kana hundatti of ijaaree ofii kun dirqama isaatiin jedha. Waan hundumtuu immoo ji'a jaan booda tarii yoo dhiirummaanis mataa ol baate kun ji'a jaan booda waa lamatu jira. Yookaan akkana jira yookaan akka jaamboon jedhetti koroojoon nagaadhaan qaama filatetti galtee hundumtuu smuuzilii deemu. Kana lamaaf of qopheessuu qaba gaaf sanadha waan ta'eef.